السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني dhaggeeffattoota fi hordoftoonni muhee Oroo akkam jirtan naga jirtanii hundumti keessanuu bakka naganaa jiraattanii hayyee har'a waan jabduu wahii qabadheen isinii dhufe egaa maal qabattee nu dhufte jechuun keessaniin oolu hayyee gara waan qabadhee isinii dhufeeti isin dabarsuun duratti namoonni chaanaala kan kootiif haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii kankoo dabalamaa isiniin jedha. Namoonni maatii kiyya taatan like share gochuudhaan na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa viidiyoo kana hamma isaatitti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Egaa viidiyichi guyyaa tokko abbaan qabeenyaa wal dorgommii hojjettoota mana nyaataa keessaa nyaata hojjetaniif wal dorgommii wahii waraqaa qoodeefi yeroo waraqaa qooduuf waraqaa nama hundaayyuu ni qoodee achi keessaa mucaa hojjetaa wahiitu jira. Hojjetaan kun achi keessaa mana qulqulleessa. Egaa innis dorgommii kanatti hin dabalamaa anaafis waraqaa kennaa jedhee abbaa qabeenyaa sana gaafate. Abbaan qabeenyaa maal jettaa jedhee waraqaa naa kennisiin jedhe jennaaniin ayyee hoo rakkoon qabu jennaan gurbaa tokko jira baay'ee tokko boonaa as keessa maal godhaa kuni hojjetaa mana qulqulleessu malee nyaata maalirraa beekee hojjetaa warri nyaata hojjetu wal haa dorgomu malee kun maal irraa beeka jedhee tuffate. Garuu mucaan akkasumatti waraqicha sanni fudhatee abbaan qabeenyaa gara hojii keessanii dacha'aa jedhee hojii isaanii itti ajajee biraa lixe. Gurbaan boonu kun waraqaa kana irraa fuudhee waraqaa waliin mareetiniin ati hojiin kan kee lafa qulqulleessuudha mana qulqulleessuudha malee hojii biraa hin beektuuti hojii kan kee hojjedhu qoshaashaa fuudhii gara alaa baasii jedheeni mucaa kana tuffatee xiqqeessee jedhe. Garuu mucaan kun tuffii inni tuffatetti illee hin amanne akkasuma waraqaa san qoshaashaa inni itti jalaa darbe keessaa fudhatee kaayatee hojii ofii hojjete. Achuma keessa osoo hojjetu goddanyaa wayii achi keessaa qaba. Mucaan kun goddanyaa isaati. Nyaata hojjetaa jira. Nyaata osoo hojjetaa jiru nyaanni kun maal akka ta'e walii wallaalee akkam soogidda itti hanqate moo maaltu maal ta'e jedhee dhibdee kottume nyaata kana qammas ilaalee maaltu itti hanqate jettee yaadda jedhe dhufee yeroo laalu egaa mucaan ni beekaa hojii sirriitti beekaa hojii qulqullinaa hojjeta malee soogiddatu jala keessaa hanqate jennaan soogiddaa miti. Loomii zayituunaa itti dabalii akkasuma baharaata itti dabalii jedheeni mucaan hin gorse. Gurbaan akkuma mucaan jedheen hojjete nyaata kana yeroo lamuu dhandhamee ilaalu nyaanni akka ajaa'ibaatitti tolee jira. Hojjettee jirta galatoomii baay'ee si galatoomfadha baay'ee namatti tola. Ajajni ati na ajajjee nyaata kiyyan tolchee jedhee galatoomfate. Osoodhuma isaan akkas jiranii namni irra bilbilee gurbaa kana bilbila kaasuu fi bilbila kaasaa hojjedhu jedhee biraa achi garagalee. Egaa mucaan osoodhuma hojjetaa jiru gurbaan boonu kun itti dhufe jaash jedhaniini gurbaan kun itti dhufee jennaaniini maal hojjetaa jirtaa jedhee xiqqeessee tuffatee hojiin kan kee qoshaashaa guuruudha deemasi maalirraa beektaa hojii kan kee hojjedhu jedhee xiqqeesse. Garuu mucaan dhiifamaayyee itti na dhiisanii jennaaniin hojjedhe hojii kiyyaa miti sirrii nan beekaa jedhee dhiifama gaafatee jennaan. Garuu gurbaan tuffii isaa ittuma oofee ati maalirraa beekta nyaata ammallee inumaayyuu naa jechaan jedheeni. Egaa akkasumatti osoo inni jiru mucaan hojiidhuma ofii kan lafa qulqulleessu fudhatee qoshaashaa fuudhee gara darbuudhaaf alaan bahee osoo inni achi dhaabatu
itti dhufee waa dagatte jedheen maalii jennaaniin waan kana dagattee hodhu jedhee itti darbe tuffatee itti kolfee osoo itti kolfu waraqaa inni kaayate qoshashaa keessaa fuudhee kaayate argee ammallee hojjechuu yaadda ammallee dorgommii yaadda sila ati abdiin kutattu maal irraa beekta hojiin kan kee hojii mana qulqulleessuudha malee nyaata maal hojjettee beekta hojiin kan kee kan qulqullinaa hojjedhu dandeettiin kan keessanii jedhee tuffatee itti kolfee biraa dhiqe. Garuu mucaan ammas abdii kutate amma jecha isaa waan babbadaa inni jedhu kana tuffii inni tuffatu kanaan abdii kutate osuma inni akkas jiru goddanyaan isaa sun itti dhufee galatoonfatuudhaaf yeroo inni nyaata itti dhiisee hojjete san galatoonfatuuf egaa maal jedheeni maaliif waraqaa kan kee akkana goota jennaani maal dhugaa jedhee jaash dhugaa naan jedhe ani hojjeta lafa qulqulleessu malee nyaatarraa maal beekaa jedhee inni abdii muree jira naani namni jechuudha ati ofii kan keetii ofitti amantee jennaaniin namni waan fedhe jecha namaa hin laalinii ofii kan keetii ofitti amani malee jedhee mucaa jajjabeessee ani tanaan dura hojjeta qulqullinaa ture osoo nyaata hojjechuun duratti kanaafuu atis hojjechuu dandeetta mooyaa qabdaa maaltu jecha namaa si ilaalchisee abdii si kutachiisee jedhee gorsee biraa deeme. Mucaanii jecha isaa goddanyaa isaa san ilaalee dhugaa jedhe namni kun hojjechuu qaba maaliif uf ilaallee dorgomee ilmi namaa dorgomee kufuullee waanuma jiru jedhee hojii ofii hojjetee egaa gurbaan boonu sunis waan kana nyaata kana hojjetee kunillee nyaata kana hojjetee hundinuu nyaata hojjetanii bakka abbaan qabeenyaa jiru sanitti dhiyeessuuf deemanii gurbaa kana bira yeroo gahu gurbaan kun nyaata isaa itti bareedee jennaaniin as qabime jedhee irraa fuudhee nyaata isaa yeroo qammasee ilaalu nyaanni isaa baay'ee namatti tola. Mucaan fuudhee bakka abbaan qabeenyaa jiru san achi fiduuf deemnaaniin hin danda'amu ati hojjetaa lafa qulqulleessuu achi fiduun hin danda'amu nutu fida kanaaf ati as taa'i jedheeni dhoggee nyaata isarraa fuudhee irratti barreessee maqaa akka ofiitiif ka isaallee irra barreessee fuudhee sii fidaa kiyyaaf keellee irra barreessee kunoo argaa jirtaa jedhee irra maxxansee isaanii irratti fuudheetiniin gara mana bakkee abbaan qabeenyaa jiruu san xaawulaa irra fiduudhaaf bakkee itti wal dorgoman san geessuuf deeme. Achi dhaqee abbaan qabeenyaa kun as taa'ee hunda isaa waan isaan hojjetan taazzaba. Achi dhaqee garanaa laallatee waraqaa kana maqaa wal jala jijjiiree kan mucaa san ka ofii godhee ka ofii san ka mucaa godhee maqaa wal jala jijjiiree bakka wal dorgommiitti dhiyeesse nyaata kana. Abbaan qabeenyaa dhufee nyaata hundaayyuu qammasee ilaalee namatti tola nyaanni kan keellee jedhee kakaaniitinillee namatti tola jedhee hunda isaayyuu egaa galatoonfatee eenyuun akka mata duree eenyuun akka filadhu ani hin beeku hundi keessanuu nyaata bareedaa hojjettan jedheetini hundayyuu galatoonfatee akkasuma irra deemaa dhufee kan gurbaa kanaas yeroo laalu gurbaan afaan malee hojii hin beeku sooqitti irra dabarsee akkasumallee waan hojii hin beekneef namni hin boonaa gurbaani yeroo yoomuu hojjetanii namni boonu silaa hojii ofii hin hojjetu boona dhiise akkasitti bira dabree kan afraffaa sanis laale yeroo ilaalu nyaata ajaa'ibaati kan mucaan lafa qulqulleessu sun hojjete nyaanni kuni gurbaan garuu maqaa wal jala dabarsee waan jedheef malee anatu hojjete jedhee boonuu eegale akka ajaa'ibaatitti of jajee akkatti mee harakaata godhe kan namni kuni egaa abbaan qabeenyaa sunis inni kana nyaadhee hin beeku namni moohee ebaluu jedhee maqaa mucaa hojjetaa san dhaye
maqaa mucaa hojjetaa isa yeroodha yoo hin aare gurbaan. Ani waan isin argine seetanii ani torban kana keessa nyaanni mana nyaataa kanatti jijjiiramuu eegalee jira. Nyaanni baay'ee tokko natti tolee jira. Yeroon ilaalu maali rakkoon nyaata kennaa akkamitti jijjiiramuu eegale jedhee yeroon taasisamu mucaan kun akka bakka hundayyuu irra dhaqee nyaata isin qarqaaraa jiru arge. Kanaaf ammas yeroo inni nyaata ofii hojjetee dhufee ati irraa fuutee nyaata san wal jala jijjiirtee maqaa isaa wal jala jijjiirtee jettu si arge. Ati garuu waan sin argine seeta. Kanaafuu namni nyaata kana hojjete Pedroodha eebalu. Kanaaf namni moo isa malee sihii miti jedheetini ni yaamanii mucaa kana Pedroo jedhanii yaamanii mootee jirta namni moohate sihii jedhanii jajjabeessanii mucaan dhugaadha ufamanuu hin dandeenye dhugaa jedhee baay'ee tokko gammadee ati amma booddee bakka kiyya kana namni bu'ee hojjechiisuu sihii itti gaafatamaan mana nyaata kanaa sihii ani nyaata bakka biraatitti waan banuu jiruuf heduuf jedhee mucaan dhugaa itti hin fakkaanne baay'ee tokko gammadee garuu gurbaan kuni akkamitti ani umrii kiyya guutuu wanni an hojjedheef bakka kana dhaabachuudhaa fi mucaa qulqulleessaa kaleessa lafa qulqulleessu akkamitti mudiira asirra goota jedhee loluu eegale. Akkasittuu akkuma hin jirre sanittuu akkasii mucaan kun ka'ii hojiin kan an amma sa'a kanatti mudiira kan keeti ka'ii hojjedhu qoshaashaa ani dhiisisan ka'ii baasii jedheeni akkasuma jazaa inni isaa godhe san isaa deebi'e. Akkasumatti of daddarbaa aaraa gara qoshaashaa qulqulleessutti deebi'e mucaan sun. Garuu mucaan duraan lafa qulqulleessu kun itti gaafatamaa mana nyaata kanaa tahee har'a hojjechiisaa jira. Kaleessa inni garuu nama lafa qulqulleessu. Kanaafuu egaa namni jechuudha abdii kutatuu dhabee yoo ofitti amane waan wahii hojjete galma gahuu isaa waan hin oolle. Gurbaan kun mee waan inni dalagu akka inni itti of jibbee sona dhabu ilaalaa. Namni boonu akkasumallee hin boonina namallee horiillee miidhuu jaabinaa. Yaa Allah mee uummanni kun jirana harree tokkochatti jaarkaana meeqa fe'an. Wayyaa rabbii kiyyaa rabbii harreen gaara keessa saqalamee jira. Maaliif di moom kenn musu koo gis de kan amma hin boonne moo hin kolfine jiran mais c'est jamais vu. Akkasii isinin jedha yaa uummata keenya. Egaa seenaa tana waan irraa barattanii akkasuma waan irraa hubattanii namni yoo ofitti amanee namatti amanuu baatee jechuudha ofii isaatii ofitti amanee kan waan wahii hojjetu taate akka galma gahu egaa seenaa tanarraa hubachuu dandeettanii arguu dandeettanii isinin jedha. Hayyee namoonni chaanala kan kootiif haaraa taatan akkuma duraan isiniif jedhee gara maatii kiyyaa dabalamaan dhaamsa kiyyaa warroonni maatii kiyya taatan subscribe like gochuudhaan akkasuma share gochuudhaan gama na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa. Rakkinnaa fi waan jiru hundaayyuu koomentii jalatti sanduuqa koomentii jalatti naa barreessaa isinin jedha. Waan silaa sirraa hin malu nan sirreeffadhaa isinin jedha. Biran tarina rakkinna jiru waan argitan natti hima. Wanni hin sirroofne hin jiru nan sirreeffadhaa isinin jedha. Naaf jiraadhaa galatooma hundumti keessanuu.